Ashama harka fuunee daawwattoota mayashow kun Odessaa artiiti. Odessaa keenya har'aatiin guddina industirii fiilmii Afrikaa irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Seenaan fiilmii Afrikaa bara 1990 keessaa jalqaba. Gaafas biyyoonni Afrikaa baay'een kolonii jalaa tururraa wal qabate fiilmiin hedduun warra Awurooppaanotaatiin qophaa'ee dhaleeffamuu ture. bara 1960 booda garuu biyyoonni Afrikaa danuun bilisooman. Artistoonni Afrikaas ofii isaanii seenaa Afrikaanotaa himuu eegalan. Fiilmiin Afrikaas babal'achuu jalqabe. Yeroo kana abbaa fiilmii Afrikaa jedhamuun beekamu Osman Sambene fiilmii Black Girl jedhuun moggaafame jireenya Afrikaanotaa kolonii jala jiran irratti xiyyeeffachuun qopheessuun gumaacha olaanaa taasise. Sanitti aanee industiriin fiilmii Afrikaa bara 1970 irraa hanga bara 1990tti sirriitti guddachuutu himamaafi. Barroota kanneenitti dhimmoonni akka kolonii, eenyummaa, aadaa fi haala hawaasummaa irratti xiyyeeffatan bal'inaan fiilmiiwwan Afrikaanotaa keessatti midhaagfamuu eegala. Feestivaalonni gurguddoo kanneen akka Fespaakofaan qophaa'uu jalqabaman. Seenaa fiilmii Afrikaanotaa keessatti barri 2000 booda jiru ammoo bara fiilmiin ammayyaa saffisaan itti guddate dhaabbileen fiilmii danuun itti babal'atanidha. Akka fakkeenyaatti Nollywood industirii fiilmii addunyaa irratti beekamtii olaanaa qabuu fi saffisaan fiilmiiwwan sadarkaa idil addunyaatti daawwataman oomishaa jirudha. Nollywood fiilmiiwwan beekamoo fi jaallatamoo ta'an seenaa jaalalaa, maatii, rakkoowwan walxaxaa hawaasummaa irratti xiyyeeffatan dhaleessuun beekama. Odessi keenya kanuma sagantaa mayashow waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.